jiru qabaatiin nagaa gaafadhaa nagaa waaqayyo siif haa baay'atu jedhaani gaddiin gammadi malee dhaanime meetti lallabamee irra waltajjiin sinii kennaa hin aariin gammadi jedhaani isa siin taane irra jedhaani nisii ta'e baay'eedha jedhaa miilla qabdaa deemtee dhuftee jedhaani kan miilla dhabe manatti hafe baay'ee jira jedhaani gammadi jedhaani milamni gammadi yaa haleluuyaa nuti nama ayyaanamedha karaa Kiristoos dhagni keenya fayyaa afurri keenya fayyaa deddeebinee fuula Waaqayyootti akka argamnuudhaaf araarri Waaqayyoo kan nu baay'ate galanni guddaan Waaqayyoo dabalee haa ta'u. Mee amma jiru gaafa furan hundi keessa mataa gararraatti reebaa iyyaa foricaa galateeffadhaa. Miilla keenyaan kan dhaabbanna yeroon kun yeroo sagalee Waaqayyoo barannu waan ta'eedhaaf hundi keenya miilla keenyaan kan dhaabbanne guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo wal wajjin yeroo barannu ta'a. Har'a akkuma yeroo darbe dubbachaan ture kutaa lammaffaa eegaluuf jenna waan ta'eedhaaf sagalee Waaqayyoo keessaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee amma 16 akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa 17 dabalatee Efesoon boqonnaa 6 10 kaasee amma 17 akkas jedha maqaa Yesuusiin wal duukaa dubbifanna. Kana achi gooftaatti humna isaas aangoo qabeessatti jabaadhaa axxummaa saxanaan mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota fooneffatan wajjin wal'aansoo wal qabna miti garuu humnoota aaboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii Waaqa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru seerratan macaafuurota hamminaa warra bantii Waaqa keessa jiraatan wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitan ittiin qabuuf mi'a guutummaatti hidhattan sanaatinis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 immoo baafadhaa. Maaliif warri kana dhaggeeffadhaa waan dubbisnu kun dubbii ta'eettiin baranna waan ta'eedhaaf. Efesoon boqonnaa 5 duubatti deebi'aatii 15 kaasee amma 20tti wal duukaa dubbisna akkas jedha maqaa Yesuusiin. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa laalladhaa akka warra ogeessaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhii waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. Kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'ina. Dhugaatiidhaan machooftaaniif hin wallaalina isaanis hin xureessina. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutama qoqa garaagaraatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiin wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisa. Yeroo hundumaa kana hundumaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaaf galata gashaa. Harka bal'ifannee kadhanna. Ulfina Waaqayyo arguun barbaada. Sanatti mul'ate caalaa arguun barbaada ammayyu warri jettan Waaqayyo ganama kana ija keessa naa banu. Oluma kaafadhaa. Waaqayyo ganama kana ija keessa naa banu Waaqarraa. Yaadi garaa kee ifaa siifaa ta'u ganama kana. Namni dhaga'uu keedhaaf gammaddee fuula Waaqayyootti burraaqaa dhufte namni Waaqayyo waaqeffachuudhaaf itti yaaddee manaa baate har'a Waaqayyo waa'ee keedhaaf yaadannoo adda tokko sii laata. Amanamummaa kee kan bara baraati. Ati araaraan guutuudha. Ilma Waaqayyoo si galateeffanna. Karaa kee araara arganneerra. Karaa kee jireenyatti deebineerra. Ilma Waaqayyoo jedhamnee waamamneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Galmee du'aarra maqaa keenya waan akkeedhaaf si galateeffanna. Galmee jireenyaarra maqaan keenya waan ta'eedhaaf si galateeffanna. Barbaachi waan nu ta'eedhaaf si galateeffanna. Ati Waaqayyo keenyadha ulfaa. Humni gaannaaf golgolaa'eera. Mootummaan si ol waraanameera. Karaa kee jireenya kan biraatti ceereerra. Maranni du'aan irraa gubateera. Arfiin du'aan irraa adda ba'eera. Ililleen galataa mana keenya guuteera. Ulfina argadhu lolcheni bara baraan. Ulma kaasa harka mirgaa galanni siif haa ta'u. Sirraa barachuudhaaf ol geenyeerra. Sagalee kee dhaga'uudhaaf ol geenyeerra. Ati jabina keenya waan taateedhaaf. Ati humna keenya waan taateedhaaf. Ati simboo keenya waan taateedhaaf. Ati mana keenya galgalaa waan taateedhaaf. Abbaa jechuudhaaf ol geenyeerra. Abbaa siin jechuudhaaf ol geenyeerra. Waaqarraa maqaa keenya waami ganama kana. Namummaan isaanii kan dadhabe yeroo kana qabe kan
jabaate haa ta'u. Afuurri isaanii kan rafe saayitii kana qabe kan dammaqe haa ta'u. Dadhabbii keessa kan jiran jabaatanii haa ka'an yeroo kana. Walumaa kaasa harka mirgaa. Faallaa sagalee kee, faallaa dubbii kee, ergamoonni machoota hammeenya walumaa kaasa harka mirgaa. Hojjetaan Si'ool, humna gaannaf, ergamaa dukkanaa, gubaa'ee kana walakkaa irraa waraaneera. Foon namaa as kaa'ee, qalbii namaa kan nagadu, yaada namaa kan nagadu, walii gadee fiigee waan biraa kan xibaarsisu, ammaa qabee harka kanarraa sammuu kanarraa dheera. Harkaasi fuudheera. Harkaasi fuudheera. Harkaasi fuudheera. Hundumtuu sittaa mul'atanii. Hunduma keenya ilaaluun keenyatti dubbadhu barsiisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora. Torbee har'aa warri barattan barumsa. Torbee har'aa warri yaadattan waa'ee waldaa kiristaanaa kan jedhu mata duree haaraa tokko jalqabeen ture. Torbee har'aa qophii waldaan kiristaanaa irraa eegamaan jedhu torbee har'aa jalqabeen ture. Har'aa qophii waldaa kiristaanaa kan jedhu gala. Torbee har'aa kanan dubbachaa ture keessa waan xinnoo yoon sinii kaase waldaan kiristaanaa irraa wanti eegamu tokko jira. Waldaan kiristaanaa qophaa'uu qabdi siniin jedhe. Torbee har'aa dubbadde keessatti waldaan kiristaanaa maaliif qophaa'uu qabdi, maalitti qophaa'uu qabdi, qophii waldaa kiristaanaa irraa eegamu maalinni waan jedhu kutaa tokkoffaa jalatti waldaan kiristaanaa mul'achuu Yesuus Kiristoos eeggachuudhaaf yookaan achi deebi'ee dhufuu ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos lammaffaa qophoofte akka isheen eeggachuu qabdu qophii isheen jalqabaa kan akka ta'e qophii ishee keessaa isa tokko Kiristoos Yesuusiin lammaffaa deebi'ee dhufuusaa eeggachuu akka isheen qabdu dubbadheera. Akkamitti akka waldaan kiristaanaa immoo Yesuus Kiristoosiin akka isheen eeggachuu qabdu waa gurguddaa arfan tokko dubbadheen ture. Isa keessaatiiyyuu wantoonni ijoo ta'anii laphee namaa irratti humna guddaan jabaatan inni guddaan ibsaa ishee ibsachuudhaan siniin hin jedhe, uffata fi ishee miiqachuun siniin hin jedhe, irbaata qulqulluu fudhachuudhaan siniin hin jedhe, wantoota sadii irratti baay'ee bu'uura godhadhee haasa'aan ture. Jalqabu waldaan kiristaanaa qophiin ishee irraa eegamu kana qofaa miti. Kiristoos Iyesuus inni dhufu kun Kiristoos Iyesuusiin gaafa gara ishee dhufee waldaa kiristaanaa kan ofiisaa godhate waldaan kiristaanaas kan Kiristoos gaafa ta'uudhaaf jireenya muramee harka Waaqayyo jiru sana gidduutti galuudhaaf waldaan kiristaanaa qophii isheen gootu ibsaa ishee ibsachuu bichaa miti, uffata ishee miiqqachuu bichaa miti, irbaata qulqulluu bichaa fudhachuu miti. Kana waldaan kiristaanaa ji'aa gara ji'aatti, waggaa gara waggaatti, guyyaa gara guyyaatti, saayitii gara saayitiitti gochuu kan qabdu malee kan addaan kutuu akka hin taane yeroo hundumaa kan ta'e sagalee Waaqayyoo gara dhaabbannee dubbachaa turreerra. Qophii waldaa kiristaanaa farraa eegamu lola afuuraaf of qopheessuu qabdi. Lola afuuraa waldaan kiristaanaa wanta ishee irraa eegamu inni lammaffaan isteeppii lammaffaan Kiristoosinatuma yaaddu, Kiristoosinatuma eeggattu, Kiristoosiin abdii keetuma godhattu, Kiristoosiin gatii kee godhatteetuma lakkaawwattu. Waldaan kiristaanaa wanta isheen dagachuu hin qabneef irraanfachuu hin qabne yeroo hundumaa keessaa waldaan kiristaanaa lola akka qabdu, loltuu akka taate, lolli ishee immoo lola yeroo hundumaa akka ta'e kan addaan hin cinne akka ta'e waldaan kiristaanaa beekuu qabdi. Waldaa kiristaanaa jechuun amanaadha. Amanaa jechuun waldaa kiristaanaa jechuudha. Egaa amanaan bara garaatu keessatti waldaa kiristaanaa keessa gaafa deddeebi'u jireenya dhuunfaasaadhaaf wanta addaan hin citiiniin har'a godhee bor kan hin dhiifne, bor godhee iftaan kan hin dhiifne, torban har'aa godhee ji'arraa kan hin dhiifne, ji'arraa godhee waggaarraa kan hin dhiifne, amma foonsaaf lubbuunsaa wal keessa jirutti yeroo hundumaa amanaan gochuu kan qabu maalidha gaafa jettan afaan lolaaf of qopheessuu qabdi waldaan kiristaanaa. Sababiinsaa waldaan kiristaanaa maaliif lolaaf of qopheessiti yoo jettan warri barumsa mana kanaa barattan na wajjin taagama jabaadhaati. Waldaan kiristaanaa siniin jedheedha dhaabbatadha. Dhaabbata keessaayyuu dhaabbata afuuraatiin siniin jedhe. Waldaan kiristaanaa dhaabbatadha. Dhaabbata keessaa immoo dhaabbata afuuraati. Waldaan kiristaanaa biyya mataa ishee qabdi, dhaala mataa ishee qabdi, lafa mataa ishee qabdi. Amma kan jirtu garuu biyya ormaa, lafa ormaa, sanyii ormaa taate sanyii ormaa gidduutti jira akka jirti. Kanaaf waldaan kiristaanaa qophii maalidha gaafa jettan lolaaf of qopheessuu qabdi. Na dhagaa lola gaafa jennu waldaan kiristaanaa dhaabbata afuuraatiin siniin jedheedha. Lolli waldaa kiristaanaa lola meeshaa miti, lola fooniif dhiigaa miti, lola ija namaatti mul'atu miti. Akkuma maqaa ishee
أفورا جنيك موام ولدان كريستانا أبت أفورا وانتا تلف لولا أفورا الأف يرون دما ديلي غنمس غلغلس ما التوقع بيقى فاقتن افقب بيسوقب نما سنبوكي أبا افقب بيسو دورا كيلو اللي قدان جدا إيراني قرمسو قدان دورا كي جدا إيراني لولي قدان دورا كي جدا إيراني افقب بيسو جمك آتا إيراني har'a namni amanate lolichaaf qophaa'a waaqayyo hidhannoo guutuu laataaf ameenaa giriyaate askabaar kamirga seenee biseel qaba kana hidhannoon kee hiikkatee kan jiru otoo barumsa kana barattu mataan ama millatti sittaa deemuu dhiiga hoolichaan sittaa deemuu dhiiga yesuuseen yaa waldaan kiristaana dhaabbata hafuuraadha dhaaba hafuuraa dhaabbata hafuuraa adeemsistu waan ta'eedhaaf jireenya hafuura shaan kiristaanaa qophaa'utu irra jira efesoon boqonnaa lakkoofsi 10 kan inni dubbatu ergamaan Phaawulos warra Efesooniif gaafa barreessu yaadni isaa inni hangafaa mata duree hangafaa godhee kan kennuuf duula hafuuraadhaaf lola hafuuraadhaaf akka isaan qophaa'uu qaban jala muree xalayyaa guddaa godhee yaada isaanii keessaa waa dammaqsuu barbaada. Wanta inni barbaadu maalidhaa gaafa jettan lola hafuuraadhaaf waldaan kun akka isheen dammaqtu lola hafuuraadhaaf waldaan kun akka isheen kaatu akka isheen hirribdeedhaaf kana achiidha gooftaatti humna saasa aangoo qabeessatti jabaadhaati maaltaa jedha dhaabadhaa jedha jalqaba humna isaanii jabina isaanii aangoo isaanii meeshaa isaanii isaan yaadachiisa kana achi jechuun kana booddee guyyaa kana booddee yeroo kana booddee saayidii kana booddee bara kana booddee wanti isinirraa eegamu gooftaan humna saasa aangoo qabeessatti jabaadhaati maaltaa dhaabadhaa jedhee dammaqsee yaada isaanii keessaa waa akka ta'u godha sababiin isaa maaliif gaafa jettan waldaan kiristaanaa hin dammaqtu taana biyyi lafaa kun yerootti wargamaa jirtu yerootti cannaqamaa jirtu yerootti goolamaa jirtu yerootti waan qabde waan gadhiiftu wallaaltee dhumni ishee waan ga'eedhaaf yerootti walii gadee fiigaa jirtudha waldaan kiristaanaa yeroo akkasii hin dhaabbattu taanaan biyya lafaa wajjin fiigdi taanaan biyya lafaa wajjin goolamtu taanaan maal taati gaafa jettan lola hafuuraa keessatti kuftuu taate egaa kanaaf saba kanaa maalittiin jedha dhaabadhaadhaan gooftaatti jabaadhaa humna saasa aangoo qabeessa immoo hidhadhaati dhaabbadhaadhaan jedhee booddee yaadan isaan keessaa dammaqsuu barbaadu inni guddaan akkas jedha lakkoofsa 11 irratti immoo faallaa isaanii haasaa 10 irratti gooftaa bira aangoo isaatti jabaadhaati dhaabadhaadhaan hidhattan malee qabaattan malee waasni harka yoo hidhate malee dhaabachuu qabdu malee harka duwwaa ta'uu qabdan jedhee akka isaan hidhannoo hafuuraa hidhachuu qabaniidhaaf yaada isaanii dammaqsa. Otumaayidha haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti maal godhaayidha hidhadhaa jedha. Kana baay'ee keessa waggaa baay'ee maaloo haxxummaa seexanaa mormuu akka dandeessanitti seexanni walumaa galatti dubbii yeroo baay'eetti gargaarannu garuu wajjinan dhoshine seexanni maalidha gaafa jettan baay'ee haxxeedha seexanni humna hin qabu seexanni jabina hin qabu jabinni isaa harkaa fuudhameera garuu dhaggeeffadhaa ergamaan Phaawulos seexanni akka inni aaboo qabu akka inni aangoo qabu hin dubbata ganasi durbata garuu dhagaa seexanni aaboo gooftummaan isaa karaa sin eegdan miti seexanni humni isaa keessaa fuudhameera aangoo isaa keessaa fuudhameera garuu karaa kam humna qaba gaafa jettan seexanni haqqeedha waan ta'eedhaaf yookaan abshaala waan ta'eedhaaf abshaalli immoo waan guddaa waan jabaa jedhamu waan mo'atameedhaaf seexanni jabina qabu aangoof jabinni isaa garuu karaa inni ittiin hojiirra oolee mirkanaa'u eessaan gaafa jettan haxxummaatiinidha. Egaa lolli isaanii lola hafuuraa akka ta'e seexana wajjin akka ta'e seexanni immoo haxxee akka ta'e dammaqsuu barbaada walumaa galatti haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyo maal godhaa guutummaatti dhadhaatii dhaabbadhaadhaan isaaniin jalqaba akkas jedhe isiin aangoo waaqayyooti kana booddee kanaan jabaadhaatti dhaabbadhaa ni lammaffaawu waan loltan immoo haxxummaa seexanaa loltuu jedhaa sababiin isaa maaliif seexanni haxxummaadhaan gara kee dhufa malee fees tu feesii gara kee dhufu qaamaan gara kee dhufu aaboo guddaan qaba siin jedhee kokkoraa gara kee dhufu seexanni karaa kam gara nama gaafa jettan haxxummaadhaan attaallalummaadhaan goyyomsummaadhaan gara kee dhufa haadha waan siin jedha kan hin dammaqne
sammuun kee adama godhii gahoolichaan qabana masibukkeen dammaqee irra waaqayyo moo'icha sii laataa jedhaane raasa aktiin godhaanicha raasa dammaqsaatti dammaqee waaqayyo moo'icha sii laataa jedhaane lakkoofsa 12 immoo akkas jedha eegaa jedhaan nuni jedha namoota foon uffata wajji wal'aansoo wal qabne mitidha erga waa'ee isaanii yaadachiise waa'ee diina isaanii immoo qolarraa kaa'ettee booddee nuti lolli keenya namoota foon uffatan miti wajjin jedha lolli keenya macha hafuurota hamminaa warra bantii waaqa kana seerratan warra aaboo qaban warra biga lafaa kana maal godhan seerratan warra akkasii wajjin maal godha jedha wal'aansoon keenya lolli keenya isaa wajjin malee nama fooniin dhiiga uffate nama foonii wajjin miti jedhaan na dhagaa amma seexanni yeroo baay'ee namoota baay'ee karaa inni ittiin mo'ate mo'amaa baay'eetu waldaa keessa jira mo'amaa baay'eetu tajaajila irra jira mo'amaa baay'eetu waajjira mootummaa oola garuu maqaan isaa kiristaanadha maqaan isaa immoo nama hafuuraati namoota hafuuraa ta'anii namoota mo'amaa seexana keessa guyyaa dhaggeeffadha seexanni yeroo kamiyyuu foon uffaatti gargaarama malee foon miti ofiisaati hafuura waan ta'eedhaaf garuu maal ta'a gaafa jettan nama foon uffateedhaan gara kee dhufa obboleessuma keedhaan maatii makeedhaan abbaa makeedhaan hiriyyaa makeedhaan haadha warra abbaa warra makeedhaani karaa isaa dhufa kana yeroo baay'ee nageenya beekna garuu seexanni gaafa dhufu axxummaatiin dhufa malee fokkoraa of dhiibaa sagalee dhageessisaa dhaadachaa gara kennuuf ila waa dhibbachuman deemaa kana dhagaa jabeessaati seexanni affeeraa'e nama foon uffata wajjin immoo wal'aansoo wal qabneeti warra akka wajjin malee macha hafuurota amminaa'edha macha jechuun baay'ee jechuudha macha jechuun maalidha baay'ee waaqa gooftaa machaa kenna mitiidheef maal jechuudha waaqa gooftaa machaa jechuun waaqa gosa gadaataa gooftaa machaa kenna maal jechuudha baay'ee kan ta'e hundumaaf iyyuu waaqa kan ta'e macha jechuun baay'ee jechuudha hiika kan biraa miti macha jechuun baay'ee macha hafuurota amminaa'edha namoonni tokko seexana tokko faa jedhanii yaadu lama faa jedhanii yaadu sadii faa jedhanii yaadu warri kaan immoo akkasuma waama waraasa wayii jedhanii yaadu seexanni maalidha gaafa jettan baay'ee seexanni ajajjuu qaba hangafaa qaba qoodduu garee baay'ee qaba akkuma nuti jireenya hafuuraa keenya keessatti waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee waamne achi gaditti immoo ergamoota baay'ee jennee waamne aaboo waldaa kiristaanaaf kennan wajjin immoo waldaa kiristaanaa keessatti paasterii raajii luba maaloo jennee waamnu seexanni akkuma kanaa hoogganaa baay'ee qaba har'a waan siin jedha yoo amante har'a waaqayyo hangafaa amma qutusuutti humna sirra kaa ofirraa dhooftaanii jedhaayyaat ani har'aa kaasee jedhaayyaa macha hafuura hamoo ta'edha nammoo dha'edhaayyaa nama si bukkee jiru qabiiti seexanni baay'eedhaan dagateen jedhani maalawa steeppi sadarkaa qabdi seexanni sadarkaa qabdi steeppii qabdi fakkeenya tokko sinii kaasa seexanni guyyaa kaleessaa sin qorte har'a sin qortu har'a kan biraatu dhufa ammuma amantiin kee jabaatu ammuma eebbi kee jabaatu caalaa kan biraa maaltaa dhufa haaraa dhufa seexanni immoo aaboo aangoon isaa siniin jedheera axxummaatiin dhufa malee dhaadachaa sin balleessa ilaa billaa akkasii qaba nikuleer boombii qaba materiyeesii qaba maaloo siniin jedhu maaliin dhufa axxummaatiin gara kee dhufa macha baay'eedha immoo seexanni raawwattanii akkatti namaniina seexanni waggaadhaa sin lolte har'a sin bukkeen nuti iddoo biraa deemtu teknoolojii kan biraadha amma kan biraa dhufaa jira har'a waa gadheen seebbisa guyyaa boriis kan biraa si eega ati immoo haaramtee gadi baata aangoon sirraan godaanne fuuldura keedhaadhaa qabee abaqsu dhiiga hoolichaa mee seexanni baay'eetu jedhaayyaa ani garuu jedha ayyaana waaqayyo tokkichaan ol kaas harka mirgaa nammoo dha'edhaayyaa jedha nammoo dha'edhaayyaa dabalaa nammoo dha'edhaayyaa nama si bukkee qabaate seexanni baay'eedhaan dagatiin jedhaatti maamaala seexanni akka isheen baay'ee taateef akka isheen walgattu waan seetti agarsa fakkeenya bara kana seexana durii gaafa agartan amala durii nufti isheen amma akkoo bara kana araadaan seexanni bara kana maal jedha araadaan afaan ammaatiin maal jedhu maqaa isaanii naannufa bara yeroo baay'ee muddimamaa jettan ishee nyaatte edda sirriitti dhuguma isin jedha seexanni bara kana baay'ee naqaatu baay'ee aktiivii wayii tokkodha jajuu koo miti maaliif beekta seexanni axxummaatiin gara kee dhufa kaleessa eengadda yerooti baadiyyaa jirtu maaliin si goyomti beekta sangaadhaan sa'aadhaan lafaan si goyomsiti
gaafati makiina magaalaa galtummoo makiinaadhaan mana lafa kaareedhaan si goyyomsitu arra baay'een seebbisa irratti jakee baleera dhiiga Yesuusaan harka mirga ol kaasaa nan caalu jedhaayya nan mo'adha jedhaayya. Amma feetaa tekinika seexanaa yoo beekuudhaa baattan mo'icha qabaachuun dandeessan. Amma fee kadhattanii amma fee sagalee waa erbiftanii amma fee mishigii galtanii amma fee waan barbaade gootanii mo'achuun dandeessan. Yoo haxxummaa isaa beektan malee yoo haxxummaa isaa bartan malee seexanni maalirra gaafa gate walumaa galatti karaa inni itti namootu haxxummaatiinidha. Waan irra jiru garuu seexanni baay'ee fakkeenyaaf yoo laaltan al takka takka yeroo namoota ifannoon agartu ani alaqaadhaay ani hangafadhaay ajajjuudhaay baay'ee keessaa yeroo hafuura mo'anni kufan ani warra kana nama hoogganaayidha. Maachuu kana jechuun beektu akka bulchiinsa akka seera isaatti maal qaba jechuudha aangoo qaba jechuudha. Garuu kan sinnimu seexanni guddaa fakkaattus xinnaa fakkaattus ishee dhowwaa malee seexanni seexanuma ergamaa isaa wajjin immoo kufeera amee gedhaayyaat mee seexanni gedhaayyaa ergamoota isaa duukaa gedha kufeera gedhaayyaa namni gammade ameen haidhaat. Sagalee waaqayyoo maayidha gaafa dubbatu Isaayyaas gaafa dubbatu seexanni gaafa bantii waaqaa keessaa kufe saaxinaa'el hangamni seexanaa sun ergamoota isaa wajjin maal ta'e jedha in kufee jedha ergamaa qaba jechuudha ergamtuu qaba ajajaa qaba ergamtuu qaba irraa gala qaba jechuudha. Asirra harka mirgaa har'aa qabe waa gadheen seebbisa sirraa ta'u waldaa keerraa ta'u maatii keerraa asirra harka mirgaa har'aa qabe hangafa diina kee dhaa'eera firraadha yaabbee dhaa'eera meen har'aa dhaama ilaayyaa. Takka akkatti neegiin waan waggaa irraa si qore har'a dhufu gara kee kan biraa dhufa deebi'e seexana haaraatu gara kee dhufa kan biraa dhuguma isin jedhama bifa biraatiin siistee biraa hafuura kan biraati macca baay'eedha seexan caaffannumaayidha gaannabinni dhumaayidha seexanaaf ergamoota sana maal ta'e jedha qophaa'eeraafidha. Ergamoota jechuun maal jechuudha baay'ee warra qaban ergamtuu galaa jechuudha. Kana walumaa galatti waldaan kiristaanaa wanti irraa eegamu maalidha gaafa jettanii lola hafuura ol qopheessuu qabdi. Seexanni immoo haxxeedha haxxummaa isaa mo'achuu kan namni yoo hidhata hafuuraa qabaatedha na wajjin ta'a. Egaa kanaan maayidhaani lolli keenya nama wajjin miti eenyu wajjin malee macca hafuura hamminaa wajjin malee isaaniiyyuu baay'ee warra ta'an warra bantiiwwan waaqa maal godha seerratan. Seexanni biyyi lafaa kun kan saadha biyyi lafaa kun isaaf kennameera amma guyyaa muraasaaf. Akkanni irra jiraatuudhaaf iddoo jireenyaa godhee kenneefidha. Akkanni as turu akkanni guyyaadhumaa eeggatuudhaaf lacheen kun kennameefidha. Bantii waaqaa kana seerra kaagala seexan. Waldaan kiristaanaa immoo iddoo kam jirti gaafa jettan iddumanni hamaan kun jiru jirti. Anaasi iddoo kam jira gaafa jettanii iddumanni hamaa kun jiraatu garuu waatu jira. Iddoo itti jiraanne immoo taa'uu hin danda'an maaliif beektu nurra ayyaana waaqayyoo jira waan ta'eef ari'achaa dhiibbachaa waaw booji'aa gaffaa jiraanna akka barka mirgaa iddoo teessu kana booddee machi hafuuramaa taa'uu hin danda'e dhiiga hoolichaan mee taa'uu hin danda'u jedhaayyaa ni gammadi ameen haidhaat. Qabe nama si bukkeetiin lafate jiraattuudhaani maaloo hamaan hin jiraatu yoo amanteedhaani kana booddee waaqayyo moo'icha sii laata jedhaani. Merka mergol kasa gabeessatti ameen jedha dalabalaa merkol kasatti ameen jedha. Yaa seexannis biyya lafaa kanarratti dhaqanii gaggachaa jiru ilmaan isaa ol mee wajjin ta'a. Seexanni biyya lafaa kana keessa maal hojjeta gaafa jettan namarratti hojjeta. Waaqayyoos biyya lafaa kanarra immoo ilmaan isaa kaawwateedha. Ilmaan waaqayyoo immoo eenyudha anaafsiidha. Seexanni biyya lafaa kanarratti maaliif biyya lafaa kana keessa jiraachuu fedhe maaliif barbaade gaafa jettan innis akkuma waaqayyoo ilmaan oomisha kakkaa jira. Amma gaafa laaltan maatii keessa nam tokko kan seexanaati yoo gooftaan beeku yoo ta'e yoo amanne ta'e Kiristoos Iyesuusiin fayyisaa lubbuu isaa godheen fudhanne yoo ta'e kan eenyuuti kan seexanaati. Biyya lafaa kanarra ilmaan waaqayyoo jiru ilmaan seexanaa jiru. Ergamoonni waaqayyoo jiru ergamoonni hamaanis jiru. Garuu waan siin jedha iddoo kan si gadhiisa waggaa dheeraa har'aa qabde ayyaanni sii baay'ata irree waaqayyoo si wajjin ta'a naannoo keerraa ariitee mo'attee jiraatamee gadi harkaa godhe. Waldaan kiristaanaa lola hafuuraaf of qopheessuu qabdi. Macca hafuurota hammina baay'ee jira waan ta'eef waldaan kiristaanaa lola hafuura maal gochuu qabdi of qopheessuu qabdi.
Kanaaf ergamaan Phaawulos maal jedhee isin lolli keessa lolli keenya namoota akkasii kana wajjin miti macca hafuura hamminaa wajjin waan ta'eef isaan kanaan immoo loluu kan dandeenyu mi'a hafuuraa yoo hidhannedha jedhaan. Mi'a hafuuraa kun immoo maal akka ta'e keessumaa lakkoofsa 14 dubbata. Dhugaadhaan mudhii keessan gabeeffadhaa jedhaan. Qajeelummaa madda sibiilaa akka madda sibiilaatti maal godhaa jedha uffadhaatti dhaabadhaa. Amantii akka gaachanaatti dhaal. Waajaa lafa kaaf waajaa akka isaan qabaachuu qaban lafa kaaf. Waa isa kana baay'een dubbadhu. Walumaa galatti amantiin maal ta'uu qaba gaafa jettan amanaan tokko jireenya isaa keessa qabaachuu kan inni qabu lola hafuuraaf kan isa gargaaru qabaachuu qaba. Amantii qabaachuu qaba. Qajeelummaa qabaachuu qaba. Sagalee Waaqayyoo qabaachuu qaba. Humna aaboo fayyina isaa qabaachuu qaba. Amanaan harka duwwaa taanaan maal ta'a gaafa jettan moo'amaa ta'a, kufaa ta'a, dadhabaa ta'a. Na dhagaa baay'een keessan amma akka nama lolamaa jiruu miti. Baay'ee keessan akka nama lola fixee galeetti rafaa taa'aa jiru. Garuu halkaniif guyyaa sirra dhaabatee mana keerratti hafuura keerratti jireenya keerratti waraana kan banaa oolu baay'eedha. Amanaa baay'een garuu akka waan biyyi nagaa ta'e akka waan biyyi fayyaa ta'etti oolee bulaa jira. Na dhaga'i waan siin jedha. Amma gaafa dhaqee foon kee hafuurri kee gargar ba'ee mirga Waaqayyo abbaa geessutti ati lolaaf oduu lolaa gidduu ooltee buluun dirqama keeti. Yookaan achi moo'amtee jiraatta yookaan mootee jiraatta. Malee otoo moo'amee yookaan otoo moo'atiin jiraachuun hin danda'amu. Moo'ataa moo moo'amaadhaati? Mee harka keessa olkaasaa ati moo'amaa moo moo'ataadhaan jedhe? Mee har'a amantan moo'ataa horreettan moo'ataadha? Na dhagaagaa. Namni moo'ate amma spiritually afurana wajjin ta'a mee warra wajjin jirtan? Moo'ataa moo moo'amaadhattan? Mee warri moo'ata ta'uu keessan amantan ani moo'ataadha horreettan? Moo'ataadha? Okay. Namni moo'ate macci hafuura hamminaa hilloo lama moo dhagaatti jiraata? Maal jettan? Lama dhagaa jira. Maal jettan? Hilloo lama horreettan. Naqqee sabni kun. Lola hafuuraa keessa gaafa jiraannu dhuguma yeroo hundumaa lolan. Baay'ee kan sinibu har'a asii waa kaagoona bora asii waa kaagoona cabsaa iddoo yaadame keenyaamee gadaayyaat. Mee harka ol kaasa'anii har'aa kaasee gadaayyaa. Yeroo hundumaa iyyuu jedha. Nan lolamaayidha. Nan mo'adha gadaayyaa. Bara baraan mo'adhu afi dhiiga hoolichaa. Mo'adhu afi dhiiga Yesuus. Nama si bukkee qabaate namni hafuuraa jedhaan raasaate. Yeroo hundumaa lolamaadha jedhaani. Garuu mo'ataadha jedhaani. Halkanis lolamaadha, guyyaas lolamaadha, ganamas lolamaadha. Garuu yeroo hundumaa mo'ichaan oolee bulaa gala. Har'aa kaasee sin eebbisa. Guyyoonni kee baroonni kee irraa qabanii faajjii mo'ichaa si badhaasanii golichaa. Namoota baay'ee gaafa laaltan garuu amanaan mo'ate amanaan jireenya mo'ichaa qabu nagaatti rafee bulaa yaadu. Inni akkasiin jiru hafuura keessa. Namni hafuuraa dhugaan siniin jedha. Har'a waan amma nageessu yoo lafaan dha'e borimmoo waan mataa isaa gaarraa fida isas lafaan dhaata. Borimmoo caala lafaan dha'a jiraata. Bara hundumaayyuu kiristaan galgalas ganamas illa lama garuu mo'ataa jiraata. Eenyu akka ta'e tokko irraa qabee waan guyyaa har'aa keessa si eegaa jiru irraa dhageera dhiiga hoolichaa. Mee mo'ichaan an jiraata gadaayyaa. Qorumsa narraa dhaabi warri jettan qorumsi hin dhaabatu. Qorumsa irratti mo'icha naa kennidha malee. Lola narraa dhaabiin hin jiru dhugaadha. Namoonni bilchina hafuuraa bukkee ga'an waa sadii Waaqayyoon kadhatu. Beeksisa keessatti dubbadhame waan ofii kottiin godhu bara koo keessatti. Waa sadii. Tokko yeroo hundumaa maal godhe beektu hafuura mo'ichaa kadhatu Waaqayyoon. Hafuura mo'ichaa namoota fonkoo biyya lafaa seexana. Maal godhi namoota jedhanii Waaqayyo maal kadhatu mo'icha kadhatu. Lammaffaa maal kadhatu yaa Waaqayyo yaada kee naa ibsi. Seera kee naa ibsi akka Daawit. Seera takee abboommii kee naa ibsi. Yaadi kee yaada koo dhaalwe. Ni sadaffaa maayin bara isaanii hundumaa keessatti otoo abdiin kutatiin amantiidhaan raaju amantiidhaan lallabu inni isaan raajan immoo harka isaanii galaa jiraata. Addaan gaa guddina kee baleera dhiiga hoolichaa. Baleera dhiiga Yesuus. Garuu waa tokko immoo hubadhaa. Namoonni hafuuraa otuma lolamaniiti maal ta'u guddachaa deemu. Karaan dhaabatanii isaan fakkeenyaaf idaamee kaleessaa cabsanii dhufa yoo ta'e sanbata har'aa immoo ijaarame eega. Har'as kaagu hin madarbu boris kaagu
hinima darbu ena baay'ee ergaan dubbe kagira galgala kana karaa yaadamii daandii yaadamii irratti waasi eegaa jiru waaqayyo harka keetti qabsarraa kaasee asxabar kabir gaasine eebbisa akkamittan darbaa kan yaaddoftu waaqayyo kedhe kaleessa dabarte boris hin dabartani waaqayyoot innardhaa sin darbama kan jedhu si'a lama ameen aayidhaat dabale ameen aayidhaat namni hafuuraagaa yeroo hundumaa maal qaba lola qaba hin dhaabatu ol takka ne waan sinitti nima lola moo'icha qabu sinitti nima lolli moo'icha qabu fakkeenyaaf hojii kee irratti otuma nagadduu lolamta otuma gabaa qabduu lolamta otuma gabii qabduu lolamta maani beekta otuma lolamtuu immoo maani na dhagaye kana wajjin ta'e otuma lolamtuu namoota moo'amoo fi namoota moo'amne sinitti hima nam tokko tokko laaltee abidduma turte bobaa yeroo hundumaa abidduma turte bobaa yeroo hundumaa qorumsaanii akka saafaa ibiddaati bal jedharraati abiddichi dhuguma akka abiddaatti bobaa isaan galumaan ni beektu uffee galata kee Yesuus uffee galanni siif haa ta'u Yesuus na wajjin jira dhugaadhaan Yesuus koo gooftaadha biyyi lafaa kun kan koo miti dhimma ishee akkas taati otoo afaan isaanii hin dubbatin keessaanii maalaasa faallaa haalichaasa namni akkasii yoo jiraatte waggaa fuuldura kee waan namni dhaalee dhiiga hoolichaa dhaale meenan dhaala jedhaa iyyaani banaa namoonni maali beektu abalumta akkamitti jiraatti siin jedhu lolumta abalummaa inni siin jedhu qoromsamta abalummaa halii siin jedhu amma kaleessa nama tokko kan daawwala silkii yoo as keessa jiraatte na of galchi si'a shan awwaale maatiisaa si'a shan haadha manaasaa mucaasaa abbaasaa buleessasaa maalisaa qoromsa miti abidda namoonni maali beektu eekkamsa waaqayyoo ta'e waaqayyo garuu moo'ichaa moo'ikatti gaggeessaa jira ameen jedha ayyaati akka iyyoob arra iyyoob asii waa dhagaye as galagalee waaqayyo gaariidha asis waa fidan ijoolleen kennuman horiin kennuman gaalonni numan ammayyuu waaqayyo gaariidha waa'een seebisa ganama kana wanti abdii sin kutachiifne afuurri qulqulluun si haadhaan irraa kaas asxabar kamirgaa si haadhaan irraa kaas si haadhaan irraa kaas amalli namoota afuurri isaanii moo'atoon qorumsa keessatti waaqayyoon galateeffatu qorumsa keessatti waaqayyoon faarfatu dukkana keessatti ifa guddaa ilaalu abdii iraaju warra moomamu sirriitti warra moomamu waaqayyoon jiru innoon an beeku ijayyuun qabu hin argu hin faradu ibsaan qabadha bishaanan bu'a bu'i malee hin argaa hin farada amee jedha ayyaat meerkol kaasaa hin argaa hin farada jedha ayyaa otuma isaan ijaaranii diigaa dhumne irra boorisiin diigna humna diiga mee ijaarsi diina koo jedha ayyaa kaasar ka mirgaa irraa kaasine ijaarsi diina koo jedha ayyaa diigamaa tureera jedha ammas nan diiga jedha ayyaa asxabar ka mirgaa irraa qabee dura keerraa diigeera nama tokkotu gaafa 2016 otoo biyyi gamaaf gamasi iyyee watuwaatu mana isaa keessaa sagalee galataa sagalee moo'ichaa sagalee faarfannaatu na harkaa dhagaama kan jedhu ameena jedhaat namoonni hafuura lola keessatti imimmaanii waaqayyoon galateeffatu al takka takkaame imimmaanii otuma boossanii dassin jedhan boossu garuu akka nama waynii dhugaa jirutti akka nama dhugaatii gajjabeessa dhugaa jirutti waan nama si qabbaneessu bishaan nama qulqulluu wayii akka nama dhute firiijii keessatti hin boossa garuu qorumsitti ulfaatee boossa maanni beektarsan hafuura moo'ichaa gara kee jira moo'amee miti gooftaa si haa galatu hin dandeessan irraa kaafta hafuurri koo ergaatti dubbata baay'ee irra ganama kana nama baay'ee irratti lukkuu adii teessee afaan saaqattee kulkuluutu gatuun argaa gara ganama kana nama baay'ee guyyaadhaa kana qabee haala ammaa irratti hin bari'anaan jedha waaqayyo namni amantaa siifaa bari'uu dhiiga walichaa meenaa bari'ee jedhaa raasayyaa asxabar ka mirgaa haala dukkanaa ammaa keessatti haala walxaxaa ammaa keessatti karaa ati hin beekne karaa haaraan bayeera irraa kaas mee bayeera jedhaayyaa jedhaa bayeera jedhaayyaa yeroo hundumaatti lolli keenya yeroo lolaman namoonni moo'atoon gammadoodha maaloodhaan jedhee gammadoodha yeroo hundumaa gammadoodha hafuurri isaanii gammadoo jireenyi isaanii gammadoo yoo qoraman gammachuu qabu yeroo akka ibidda irratti boba'u gammachuu guddaa qabu hin kolfu hin gammadu
warreedhaan bishaanan bu'aa haada naqaa ofan ajjeesa warra akkasii maal beektu muwaamoo jedhamu isaan akkasii mee nama si bakka itti bu'aa qabiina muwaamoo warra akkasiidhaan dhugaan isiniin jedha warra of lolan warra afuurri isaanii muwaameedha al takka takka mamee isin dhufee mormatti isin nu barbaada lama mormumatti waa jedhan dina kee garaa kutaa ganama kana baga lolamte baga qoramteen jedhe baga akka ibidda mataa keetti boba'een jedhan kanatti ansitee garuu ixaan galataa sun kan kee taa'ee gagaraani warra naataa kan kooti kan jedhu ameenaadha biyyaate mee rakkina kee bichaarratti waaqayyoon galateeffadhu mee rakkina kee bichaarratti mee sababiin sargamaa Phaawulos maaliif jara kana kakaasa gaafa gettanii Efesoon boqonnaa 5:15 irratti maa jedhe guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'eef isin jedha akka warra ogeessatti malee akka warra ogeessan ta'etti maaliin ta'inaa jedha hin deddeebina akkamitti akka deddeebitan maal godhaa jedha haleelladhaa ilaalladhaa jedha guyyoonni kun guyyoota gadheedha guyyoota gaarii miti namoonni baay'een garuu akka waan gaarii ta'etti akka waan barri kun gaarii ta'etti yaadu caaffanni qulqullaan gaafa dubbatu gadhee keessaa caalaa gara maalitti deema jedha gara gadheetti deema jedha biyyi lafaa kun maaliif yeroo kun yeroo biyya lafaadhaaf dhuma ga'eera waan ta'eedhaaf waldaan kiristaanaa biyya haaraatti deemaa jiru gara saqaatti darbaa jirti ulfina caalti ishee eeggachaa jira jireenya caalti ishee eeggachaa jirti waldaan kiristaanaa seexanniif ergamoonni isaa garuu badisni waan ga'eedhaaf yeroo hundumaa maal yaadaa jira maraachaa jira jeeqamaa jira goolamaa fiigaa jira kanaaf hidhamanni wanta biyya lafaa kana hundumaa kan afarsu nama gala qabee ilaa kanan qaba makiinaa qaba warqee qaba diyaamendii qaba horii qaba bifa qaba kan inni jedhu lola hafuuraadhaaf waldaan kiristaanaa jireenya isheerraa wanta inni eegamu qophaadha yeroo hundumaa al takka takkaa miti sababiin isaa guyyoonni kun guyyoota gadheedha waan ta'aniidhaaf guyyoota hamoodha waan ta'aniidhaaf na dhagaa baratti kiristaanni kana caalaa jireenyi hafuura isaa lolamu dhufaa jira kanammaa caalaa ammaa yeroo baay'ee jallootaaf ta'ee warra waliin dhaaniif ta'ee warra xinqolaniif ta'ee maayina waldaa keetti immoo warra cabarbaraniif ta'ee warra waan garaagaraa godhaniif ta'ee warra sagaagalaniif ta'ee ganna baga ta'eef ganaayyuu ta'aaf maaliif beekta kan saanii dacheen asumadha kan saanii dhumaa jira kan keenya immoo dhufaa jira ameen jedhiyyeeyye kanaaf maalidha gaafa jettu hin qoramta hin goolamta hin lolamta kan kee dhufaa jira na dhagaye dubartii deessee harkarraa qabdu caalaa dubartii garaatti baatti maaliin eeggatama abdiidhaan gammachuudhaan eeggatama kan biyya lafaa dhufeera harka jira kan keenya immoo dhufaa jira kan biyya lafaatti jira akka jirti kan keenya immoo jireenyi haaraan ganaa dhufaa jira jireenyi kun si argatu dhiiga Yesuusiin beekan koo dhufaa jira jedhaayya kanaafuu isa dhufaa jirutti akkatiin dabarreedhaaf seexanni maal godha goolii kaasa falmii kaasa abdii si gota si gumgumsiisa maal gochuudhaaf kan saa si godhachuudhaaf jedhee si eebbisa harkini dachee kanaa calaqqeen biyya lafaa akkasin nyaanneedhaaf ayyaana waaqayyoon gute sarbadee irraa kaasee dhiiga holicha meena nyaatadha raajaa yaa wargamaa jirti biyya lafaa biyyi lafaa kun caalaa gadheedha dirqama ta'aaf hataniin ta'aaf saamaniin ta'aaf waliin dhaaniin ta'aaf ishoo'een ta'aaf maaliif hin ta'uufire eenyutu biyya isaatti hin kooru eenyutu biyya isaatti hin boonu eenyutu biyya isa dhuffee gadheen jiraatu biyya ormaatti siin ta'u malee kanaaf kan saanii waan ta'eedhaaf biyya lafaa kanatti waliin dhaanii milkaa'u namoonni baay'een atuura sii ta'a kan gooftaa taatee siin ta'u malee dhugaadha aca barbatte sii ta'a waliin ooftan sii ta'a siin ta'u miti sii ta'a sumaafu garuu maa'in waa beenya maal beekaa jirra kan keenya dhuma keenya miti nuumni udeeyyamu macaamni keenya maal eeggachaa jirra abdiin dabarre eeggachaa jirra kanaaf hoore otuma dhiibamnuu waaqayyoon eegganna otuma lolamnuu waaqayyoon eegganna otuma jennuu garuu mo'annee lafa sin alla waaqa sin alla arraa qabee dhaalli kan kiyyaa ta'u dhiiga qaraanii irraa narratti ka'anii wal ijaaranii maal godhanii amma
yerooti warra aca barbara fakkaachuu diddee keessa adda baatu ati taabota qophaa jiraatta isin jedhu ani taabotadha ani taabotadha dha jedha ani taabotadha dha isa qulqullaa'ee jechuudha malee waa biraa miti ati taabota qophaa jiraatta isin jedhu kanaaf lola hafuuraa keessatti jireenya hafuura kee eeggachuudhaan maal ta'uu qabda qophaa'uu sirra jiraata yeroo hundumaati al takka takkaa miti guyyoonni kun guyyoota kamitidha guyyoota gadheeti Efesoon boqonnaa 5:15 jabeessaa dubbisa waan guddaa argitetti waan ta'eedhaaf egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaaladhaa akka warra ogeessatu malee akka warra ogeessatu hin ta'in ittiin jiraatina guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsiin itti hojjedhaa yeroo isiniif kenname dhagaartu har'a hojjechuu kan qabdu ati diina kee irratti biyya lafaa irratti bormiti har'a amma namoonni torbee irra bedheera waa tokko baay'een keenya guyyaa waamicha keenyaan beeknu isin jedheera mootummaa waaqayyoo har'ayyuu nu gidduu jirti isin jedheera namoonni baay'een gara gooftaa deemaa jiru har'ayyuu isin jedheera namni biyya lafaarra gaafa jiraatu lolli isaa yeroo hundumaati qophaa'uu kan inni qabu lola furaaf yeroo hundumaati ammal takka takka lolli keessa yeroo baay'ee maattee beektu isin qophaa'ee waan isin dhufu argaan matee waan isin dhufu hin godhe amma lola hafuuraa gaafa laaltan biyya lafaa kanarratti warra mallattoo badhaadhama torbeeraan dubbadhasa amma yeroo laaltan dhaabbanni hafuura hamaatiin biyya kana keessa socho'aa jiru biyya Itoophiyaa keessatti gaafa laaltan akka kaleessa gaddaa milikkita isaa barreeffama 66 dhufaan eegina hin goyyamina isa kana booddee 66 kan naqqaameera mee naqqaameera jedha naqqaameera isaanii dhufu kana booddee ammas sin mormaa wangeelarra dhaabadhu isin hin jedhu kana booddee dhaabadhu wangeelarra dhaabadhuuti birriin sii kennaa isin hin jedhu maala beekta wangeeluma keetuma hojjettuuti hoodhumuun harkaa nyaadhu isin jedha nyaattee immoo nyaatamuu kennafu waan ta'eedhaafi siistamati hin beekneen ogummaati hin beekneen biqilaa makee bukkee biqilaa kan bira dhaabbata mina wajjin waan isin ibsadhawa yeroon ammaa kun yeroota gadheedha baay'ee caalaayyuu gadhee deemaa jira caalaa badaa jira namoonni baay'een amma dur kaleessa gadda yoo wayyaarratti lakkoofsa 66 argitan kan hafuura hamaati jenna sirriidhas mallattoo isaaniiti amma kanaan hin dhufuun eegina sirma kanaan hin dhufu maaliin fa beekta amma karaan ittiin dhufu waan ittiin beekne wangeela baatee gara kee dhufa raajii dubbachaa gara kee dhufa meerni ragaartanii yaa yoo iji kee banamuu baate yoo afurri kee dammaqaa ta'uudhaa baate yoo ibsaan kee ifuudhaa baate kan torbe dubbachaa ture yoo waldaan kiristaana qophaa ta'uudhaa baatte akka kaleessa gaddaatti afurra madu kanaa hin dhufu silmayyuu maayidha sagalee waaqayyoo seexanni gedha ergamaa ifaa of fakkeessu barbaade miti garummoo hin dandeenye hin dhufa kaleessa gaddaatti wangeela baatee gara kee dhufa raajii dubbacha raajii keessaayyuu akaakilee kee waamama warra du'eetti siin jedha maal dhare kun dinqiidhaadhe maqaa warra du'ee waamuun sagiraataa waamni fayyaa jirra ameen jedha ayyaat mee nama sirqa baatii maqaa warra du'ee waama jedhaani jedhatti maqaa warra du'eedhaani isa du'eetu waama jedhaani yaa warra foon isaanii jiru garoo foon isaanii du'eetu waama waa dubbeeku bandeemaa jedha akka kaleessa gaddaatti eegina waldaan kiristaana maal ta'uu qabdi dammaquu qabdi namoonni baay'ee gaafa laatan har'a afurri isaanii afura lolarra jiru miti rafeedha lolli waldaa kiristaanaa keetti ta'uu qabu waldaan kiristaana lola afuuraa kan isheen adeemsuu qabdu dhufaatii ilma waaqayyoo akkuma eeggattu lolli ishee afuuraa yeroo hundumaati amma maasiin hin beektu yeroo hundumaa meendi keessa gara kolala Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti jecha bara kana jirudha Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 maayidha yaamicha tokko jedha argamaan Phexros jedhatti saba kanaan yaamicha tokko jedha namoonni baay'een waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan baay'ee odeessuu yaalaa jiruudha niyyuu jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa siniin gekkaa jiru lafaa kun uumamtee kaastee deebi'ee dhufa ilma jedhama hin dhufa jedhamee waggaa baay'ee eegame meerre yoom dhufee biyyi lafaa'oo akkuma kaleessa gadda uumamtetti amma maattuu jirti biyyi lafaa isumadha samiin isumadha uumamni hundumtuu akkuma ganamaatti jira yoom dhufe meerrere sobadha inni isaan jedhan sobadha yaadi keessan kanarraa haa deemu jedhanii isin wallaakisuuf jechaadhaa jiru isaan garuu jedha badisa guyyaa barannoo ta'eeyyuu yommuu isaanii keessa maal ta'e jedha dagatameera irra sanii dhagecha amma namoonni baay'een maayidhu gooftaan deebi'ee dhufa jedhamee waggaa baay'ee raasameera siniin jedhaniiru hin dhufa siniin jedhan meerre yoom dhufe akkasa jedhaa kun beekatu yoom dhufe meerre gooftaan kan dhufe siniin gekkaa jiru animmoo waan siniin jedhaa jedhaan isaanillee hin dhumne yoo siniin jedhayyuu
biyya lafaa kanarratti bara Nohii keessatti bishaan badisaa dhufee namoota baay'ee akka balleesse namni baay'een akka dhume sababii yakkaa sababii cubbuudhaaf baricha keessa maatii tokko bichaa Waaqayyo hambifate ittiin biyya lafaa kana deebise akka haaresse yommuu isaanii keessaa badeera dagataniiruudha. Biyyi lafaa kun badeera mun bandal takka badeera. Bara Nohii badeera bishaan badisaan raawwate baddu ba'ee ture. Maatii xinnoodhaan Waaqayyo garuu deebisee maal godhe addunyaa kana kaasee haaromse. Namoonni baay'een maayidharra hin dhufan dhufa jedhama barabaraan gooftaan neerra yoom dhufee jedhu dhufaa jira kun eerrayyuu yoo inni dhufuu baate immoo dafee namni baay'een gara gooftaa dhaqaa jiran dagatiin dandeegaarras namni baay'een gara gooftaa deemaa jira gaafa duutu jaallattu zibbitus gara gooftaa dhatta yoo garuu lola kee keessatti mo'achaa deemte guyyaa gara gooftaa dhaqxu mirgi Waaqayyo abbaa kan keeti. Egaa waldaan kiristaanaa maal ta'uu qabdi gaafa jettan qophaa'uu qabdi dammaquu qabdi ka'uu qabdi lola hafuuraadhaaf qopheessuu qabdi. Kanaaf dhagaa akka kaleessa gaddaatti hafuurra maa dhufee maal hin godhu namoota lolu namoota irratti hin ka'u namoota hin diigu hin agarreen masiana waldaa kiristaanaa kireeffatu waldaa kiristaanaa keessatti seermoonii gaa'ilaa raawwatatu maal dhiira fuusisuudhaan dubartii heerumsiisuudhaan waldaa kiristaanaaf paawundii kennu doolaara kennu birrii gurguddaa kennu maannan dhimee seermoonii raawwatee malee natu raawwatee gakkaa gara galgaa'oon ana miti yoo kan raawwate namiti yoo sinisa kan qiddaasee godhe ana oo miti anoo manan kireessee jedhu erga mana lafarraa laattee laphee akkas laachuun hin hafu mela wajjin ta'a amma mana kana eeyyamnee fi kaanee booddee laphee kenna eeyyamuun hin hafa laphee eeyyamnaanu mana eeyyamteef yoo qabina masi bukkeen lolli kee karaa hundumaa haa ta'u jedhaan irraasaaf karaa hundumaa loluudhaaf qophaa'eedhaani yaa kanaa waldaan kiristaanaa maal ta'uu qabdi gaafa jettan lola hafuuraadhaaf qophaa'uu qabdi lolli hafuuraa akkamittiin lolama waldaan kiristaanaa akkamitti lolti tokko akka isheetti loluu qabdi tokkoffaa hafuura qulqulluudhaan guutamte loluu qabdi waldaan kiristaanaa guutamsa hafuuraa qabaachuu qabdi na wajjin jirtu guutamsa hafuuraa amalumaan maqaadhaan baay'ina uummataan waldaan kiristaanaa lola hafuuraa gaggeessuu dandeessu paasteriin baay'ateedhaaf raajiin baay'ateedhaaf wangeelaawiin baay'ateedhaaf amanaan amanee baay'ateedhaaf waldaa kiristaanaa loltee moo'icha argachuu hin dandeessu waldaa kiristaanaa hafuura qulqulluudhaan guutamuu qabdi maaliif wanti waldaa kiristaanaa lolu hafuura waan ta'eedhaaf hafuuraan hafuura qulqulluudhaan hin guutamne yoo ta'e amanaan jireenyi isaa mo'amaadha namni waa'ee hafuura qulqulluu hin beekne waa'ee hafuura maa beekuu hin danda'u heloo warra nagaa jirtan hafuura qulqulluun keessa keedhaa ka'ee dubbachaan jiru taanaan haasa'aan jiru taanaan dhageettiin seexanaa siin galu jechi seexanaa siin galu dubbiin seexanaa siin galu Efesoon boqonnaa 5:18 qooda dhugaatiidhaan machooftan jedha hafuura qulqulluutiin maal ta'a jedha machaa'edha qooda dhugaatiitiin machooftanii oo wallaaltan hafuura qulqulluutiin guutamaa machaa'edha namni yoo hafuura qulqulluun qabaanne hafuura hamaa mo'achuu hin danda'u raawwatee mirga argachuu hin danda'u sababiin isaa kan lolluti humna fooniif dhiigaan miti waan ta'eedhaaf hafuura waaqayyootiin lolla namoonni baay'een mee gara kolala amanaa baay'een waa'ee hafuura qulqulluu gaafattaa softuun qoosa si tarrabuu barbaadayyuu waa'ee afaan haaraa waa'ee dibataa waa'ee guutamsa hafuura gaafattaa softu hin qalladdaa isiin jedha hafuura qulqulluu namni hin qabne immoo hafuura maa mo'achuu hin danda'u moo'ichi kan argamu hafuura waaqayyootiin hafuura maa mo'atama hafuurri hafuura maalidha moo'icha kennuu danda'a yoo kanan taane garuu qorraa fi taate amanaa taate bara amantii keetiin waggaa amanteetiin hafuura maa mo'achuu hin dandeessu qabi nama si bukkeetiin yoo hafuurri qulqulluu si guute malee gadaan irraasaati hafuura hamaa mo'achuu hin dandeessuudhaani raasa yoo hafuurri qulqulluu si guute malee gadaani hafuura hamaa mo'achuu hin dandeessuudhaani yoonni kasan gara kolala nama tokko tokko irra maka kenne miti de guutamsa hafuura siin gara dhagaa fageenya namoonni maal beektu ahaay lafaan na dhaaka na kuffisa kaan protokoli kun mee fudhadhaa keessumaayyuu as gara lixa Itoophiyaa kana gaafa laaltan amma hafuurri qulqulluu rivaayivaalii fakkaata malee miti dhugaadha soba rivaayivaalii sobaati
Dhugaan gaafa ta'u sochiin hafuuraa gaafa dhufu eenyummaa kee si dagachiisa. Namummaa kee si dagachiisa. Jireenya kee si dagachiisa. Isa waaqarraa si dheebochiisa. Isa waaqarraa si yaachisa. Abbaa jettee akkati abbaa kee waaqarraa uummattuudhaaf si eegisiisa. Har'aa qabee si keessaa dhoo'ee utaalu ganama kana. Ameen gedhaayyaas. Qabi nama si bukkeen hafuurri waaqayyo si keessaa haa gammadu gedhaayyaas. Si keessaa haa ka'uudhaani. Raasaa si keessaa haa ka'uudhaani. Namni baay'een amma hafuura qulqulluu of keessaa qaba jedha malee hin qabu du'aadha. Hafuurri isaa rafaadha. Yoo dhuguma hafuurri waaqayyo si keessa jiraate otuma hojjettuuti afaan haaraa haasaa faarfachaa galateeffachaa ilishaa abdii waaqarraa yaada ooltee bulta. Hafuurri kee gogarraa qabee deebi'aa ga'u dhiiga oolichaa. Mee sagalee gabaatiin hafuura qulqulluu jedha waamayyaa. Atanaaf humna koodha jedhaayyaa. Atanaaf jabina koodha jedhaayyaa. Ati moosisaa koodha jedhaayyaa. Amanaan hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne mo'amaadha. Maali yoo afaan haaraa haasofte? Maali yoo qooqa haaraa dubbatte? Maalta hafuura qulqulluu yoo si raase? Yoo si utaashise? Yoo si gangashe maalta? As harka mirgaa si haa gangashu irraa kaasee ani hidhaayyaat. Gangalachuu qabda hafuuraan. Faarfachuu qabda. Akka inni figoo ta'uu qabdaati. Barabaraan gogaa muka silkii waldaa keessatti araba Yesuus sirraa dha'eera. As harka mirgaa barabaraan muka silkii ta'u si keessaa dha'eera mee gadiyyeetu. Hafuurri qulqulluu warra keessa jirume yeroo faarfannaa gomboo sirraa hidharraa bareeda. Yeroo kadhannaa imimmaaniin daaddisuudhaan abbaa jechuudhaan gabin jedhu afaan isaanii har'aa qabee afaan keessii hidhaan cufame bareedanii goolichaan. Qabi nama si bukkeen hafuurri kee godaane siifaadee godaane. Raasa hafuurri kee godaane gadaane. Har'aa kaasee gadaan raasaf siifaadee godaane. Hafuura qulqulluu si keessaa ka'uudhaa baate jireenya moo'ichaa qabaachuu dandeessuuti. Jireenya moo'ichaa qabaachuu dandeessu. Namni jireenya moo'ichaa kan inni qabaatu gaafa hafuura qulqulluun guutamudha. Gaxaraan yoorraan hafuurri takkaasi argatee hin beekne. Dibanni takkaasi argatee hin beekne. Ayyaanni takkaasi argatee hin beekne. Rivaayivaaliin takkaasi argatee hin beekne. Humna ayyaa takkaasi argatee hin beekne. Takkaasi raasee kan hin beekne. Har'aa qabee si haaraasu dhiiga oolichaa. Si haaraasu amee gedhaayyaa. Nama si muka qabi si haaraasu jedhaani maaloo. Raasaa si haaraasu jedhaani. Jedhaa si haaraasu jedhaani. Jedhaa si haaraasu jedhaani. Hafuurri hamaan jedhaani. Hafuura waaqayyoo malee waan hin mo'amneedhaaf. Hafuurri waaqayyoo jedhaani. Si haaraasu jedhaani. Hin barbaadda. As qabarka hin barbaadda. Hafuurri waaqayyoo si haaraasu irraa kaas. Si haaraasu irraa kaas. Si haaraas. Si haaraas. Harka ol kaasa yaa hafuura waaqayyoo jedhaayyaa. Naraas jedhaayyaa. Natti qilleensa jedhaa. Natti jiiri jedhaa. Na haares jedhaa. Si ala marka bal'ifadhaati ameen jedha. Meedhee bodhaati ameen jedha. Ameen jedha. Yaa gaafa hafuurichi dhufu iji kee hin banama. Gaafa hafuurichi dhufu gurri kee hin saaqama. Waa'ee borii beekta. Waa'ee borii abeet as qabee birgaa. Eenyu akka ta'e har'aa qabee mataadhaa amma miillatti adii tokko si cuuba barii ganama kana. Kan barbaaddu bichaan na harkaa fuudhe. Dargaggummaa kee malee, ga'eessummaa kee malee, manguddummaa kee malee, qabeenya kee malee, ijoollummaa kee malee, taayitaa kee malee, hafuurri qulqulluu sirraa dhufu. Kaasee jedhaani. Hafuurri qulqulluu jedhaani. Maloo qabiidhaa sirra dhufaa jedhaani maaloo. Hin barbaaddaan jedhe. As qabarka hin barbaadda. Takkaan lafaan si dha'een beeku yoo ta'e. As qabarka mirgaa. Inni saa olii fardarraa lafaan dha'e siin immoo teessoo kanarra lafaan si haadha ganama kana. Sitti agaluu dhiiga hoolichaa. Si gichiidha jedhaani. Si geeddara jedhaani. Hafuuraa moo'achuu barbaadda. Hafuurri qulqulluun guutamuu qabda. As qabarka mirgaa. Afaan haara takka haasofte hin beekne. Ooqa haara takka dubbattee hin beekne. Injuru ammayyoon hafuura qulqulluun si guuteedha. Hafuura qulqulluun guutamaa dhiiga oolichaa. Mee hafuura qulqulluu jedhaayyaa. Sin barbaada jedhaa. Narra kootu jedhaayyaa. Imimmaan si keessa goge siifaa deeborraa kaasa. As qabarka mirgaa. Hallelujah.
gaafanni dhufu paasterii caalaa seexanaan afur qulqulluu si gajjabeessa arra afurri kun suratti lafaadha dhiiga qaraani warra si argatu dhiiga qaraani warraan si argatu dhiiga qaraani warraan waldaan kiristaana lola afura loluudhaaf afura qulqulluun guutamuu qabdi guyyaa tokko gaafa afurri qulqulluu biyya Yoopheetti bu'ee karaa Phexros warri Yerusaalemaadhaan beektu Phexrosin yaa Phexros jedhan gaafa namanicha nama Simoon jedhamu sana dhaqee afura qulqulluutiin namoonni gaafa guutaman Yerusaalemitti gaafa deebi'e akka tajaajilee kee booddee yaa Phexros jedhan namoonni waldaa Yerusaalem akkamittiin afura qulqulluu ormaaf laatta hojii dinqii akkamitti isaa walakkaatti hojjette gannaan maal isa Waaqayyo kennan akkamitti sana hubadhaa jedhe namichi Yihuudii miti garuu abjuu abjootee Phexros kadhannaa isaa sagalee irra oolee ka'ee booddee gaafa inni dhaqu namichi akkasii matuudhaan namatti ergame namtichi immoo abjuudhaan Waaqayyo lamaan isaanii mul'ata wal agarsiiseera maalchi kan jedhee ormuu fudhatettiin fayyaa jira inni barichaallee egaa ormummaa akkuma keenyaati sanyiidha warra fagoo jiran afura qulqulluu korra barra inni akka kee waldaa keessa waggaa meeqan oolle koo azaabiin meeqa akka afura qulqulluu baraa jirama humna dandeettee afura qulqulluu paaworiin jara bukkee jiru dinqii nu ngechaa jiru bara kana nuni garuu keessa teenye dhaabanne akka nama bishaan akka gowwaan bishaan keessa dhaabatee dheeboteedhaan sana dheebokkaa jirra maaltu kana godhe beektu namni baay'een waa'ee afura qulqulluun beeku bara keessan keessatti mo'achuu kan dandeessan yoo afura qulqulluun guutamtan guutamsa afuuraa lammaffaa waldaan kiristaana akkasitti loluu qabdu lola afuuraa akkatti loluu qabdu kanachi akkamitti akkashee loluu qabdu kadhannaa amantiin guutameenidha kadhannaa amantiidhaan guutame kadhannaan amantiidhaan guutamne kadhannaa miti amma namoonni baay'een bayyesuusii bikkaatiin afurrama waan kunutti eegu bayyesuusii dura garuu waa tokko jiraachuu qaba si keessa waa si guutuu qaba waa si argachuu qaba waatiin tuqamuu qabdati namni caal jedhama waan kadhateedhaaf jireenyi isaan jijjiiramu jireenyi isaan geeddaramu jireenyi isaan haareeffamu Efesoon boqonnaa lakkoofsa 18 yeroo kadhattan hundumaatti jedha afura qulqulluutiin geggeeffamaatti kadhadhaa yeroo kadhattan maaliin guutamaatiin afura qulqulluutiin geggeeffamaatti kadhadhaa namni gaafa kadhatu afura qulqulluutiin kadhachuu qaba kadhatu malee immoo afura mo'achuu hin danda'u kadhannaa isaa keessatti immoo amantii qabaachuu qaba nammoo adda jedhee amanee kadhachuutu irra jiraata irran aana nan caala nammoo adda arraa kaasee mo'ichi kan kootaa jedhamatu irra jiraata namoonni baay'ee gaafa laaltan garuu kadhannaa isaanii kadhannaa mo'ichaa miti kadhannaa mo'ichaatu malee boof kadhatu malee mo'achuudhaaf hin kadhatan dhugaadhaan namoonni tokko tokko gaafa gara kadhannaa deeman sooftii guuranii dhaqu carqii qopheeffatu sammuutti waa'ee boo'eekkaa gadaraku malee gaafa naqee kadhadhu deebii akkasiin fudhadhee ba'a akkastu naa ta'a nan jijjiirama nan eebbifama jedhanii maal hin taane iddoo kadhannaa naqan namoonni baay'inaan fooniif dhiiga waa goonaa yaaddu ta'uu danda'a hin dandeessan dhufa maanni beektom amma jaalladhaas zibbaa barri keenyi ayyaantuudhas karaa biraa immoo abiddadhas barri keenya bara ayyaantu maal hin taane beektu nuti dhaloota kakuu haaraati akkuma kana immoo bineensichi bara dhumaa sun amantoota kan gidirsu qulqullootaan kan rakkisu gadhiifamuutti jira kun ammayyuu afurri isaa hojiirra gara humna guddaan nagaduun dandeessu daldaluun dandeessu garuu maaliin jecha jira yoo afura qulqulluuf afura amantii qabaachuu baatte afurri kee afura kadhannaattiin afura amootu miti yoo ta'e ati gabaa baatee galuu hin dandeessu makiina yaabbattee bu'uu hin dandeessu attaaki si godhu si tokko harka isaaniitti waa dibatanii ija isaanii waa kuulatanii si tokko duukaa qajeelta gaati iji kee dibamanii taanaan ija warra kaanii waan biraan dibatee gara kee dhufti na dhageenya ibsinoo harki kee dibamanii taanaanii jarri immoo waan biraa dibattee gara kee dhufti addi kee dibamanii taanaan jarri immoo waan biraa dibattee gara kee dhufti kanaaf ilma badiisaa bukkeetti moo'icha qabaachuudhaafat amantiidhaan kadhannaa qabaachuu qabda amma baay'een keessan sin garuu hin beektan afurri keessan boba'aa waan ta'eedhaaf adhanii harka xibaartuu gaafa qabde waaqayyo harkatti daaraa godhera waa baay'ee garuu sin agarre isaan immoo beeku waa'ee isaanii namtitti hin danda'amtu sin jedhera baay'eetu as qaba harka mirgaa miila nammoo dhoskaatti miti adda baabaitti dhugaa siifaa ba'anii ga walichaa dhugaa siifaa ba'anii ga galaanii warraan nama baay'ee kan maseessan as qaba harka mirgaa ardhaa qabanii harka keettaa maseenani harka keettaa maseenanii ga walichaa
baay'ee keessanitti amma xibaartuu kolfaa jira ilakkas godhan ishee kaa'e isiniin jedhu la garaan si haaru dhugaan siin jedha hidheen mana ishee kaa'e isiniin jechaa jira hidheen mana isa kaa'e isiniin jechaa jira ilakkasan ishee godhe isiniin jechaa jira ilakkasan godhe isiniin jechaa jira ollaa keessanii naannoo keessanii maatii keessanii maaliif beektu afuurri afuuraan malee mo'achuu hin danda'u kaa ati gana paasterii waamta amma paasterii mana kee seenutti waan baay'ee si galaata ati gana raajii waamta amma raagni kutti waan baay'ee si galaata maaliif kana mannaa'u afuurichi sii kennameera afuurri qulqulluun immoo afuuramaa mo'achuu danda'u nama eegi kana booddee battalatti mana kee keessa abiddi ba'uu sirraa gabiyaadhaan warraa kaase gabsirraa gelo dhiiga garaani warraa harka mirgaa ol kaasa mataa garaatti har'aa kaasee gadaayyaat afurri waaqayyoo jedha na wajjin ta'ee hojjeta gadaayyaa na wajjin ta'ee hojjeta gadaayyaa qabi harkatti abiddaan dibeera dhiiga Yesuus dibeera dhiiga Yesuus mee afuura moo'ichaanan jiraadha gadaasi alama gabala amantiidhaan eeyyaa jedha mo'adhee lafa eeyyaa warra amantan asii gadi baa waan haaraa argaa dhiiga olichaa namni gaa amantiidhaan kadhachuutu irra jiraata afuura hamaa mo'achuudhaaf lola afuuraa keessatti amantiidhaan kadhachuudha hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa gaafa wal dubbitan gaafa Phexros mana hidhaa galee hordofaa waaqayyoo amantoonni barichaa maal gochaa turani waaqayyoon kadhachaa turani halkan sana guutummaa halkan Phexros qabamee Heroodis duratti dhiyyeeffamuudhaaf ka'etti baay'ee kadhachaa turan waaqayyoon utuu gargariin kutii waaqayyoon kadhachaa turan kadhannaan isaanii garuu humna waan caaleedhaaf ergamaa waaqayyo waaqarraa ergamee akka Phexros mana hidhaarraa hiikamuudhaaf waaqayyo ayyaana baay'iseef sabichaaf waaw kadhannaa hidhamaa hiiku ameen jettaa kadhannaa maal godhun jedhee kadhannaa hidhamaa hiiku kadhannaadhaan hidhamaa isaanii kan hiiku utuu isaan kadhatanii ol hin jedhiin dhaqee gaafa Phexros iddoo amantoonni wal gaanitti mana gaafa rurrukutee sagalee Phexros ta'uu mucaarroodhaa jedhamtu gaafa dhageesse utuu Phexros mana banin ol deebite yaa sabaa yaa amantoota Phexros dhufeera intalaan maraattee intalaattiin jedhan lakki innoo Phexros yoona kana musaayitii kana moo maayil kadhannaa cufaa banuu danda'a aska barka mirgaa cufaan dura kiyaa banamurraa kaase dhiiga olichaa cufaan dura kiyaa banamurraa kaase dhugumayyuu gaafa gadi baanii balbala banan innoo Phexrosidha isaanumti yuun barreen amanne garuu gooftichi kadhannaa isa dhaga'ee maal godheera deebiseera Roma 12:12 rakkina obsaa jedha waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa jedha qulqulloota gargaaruu keessa warra waaqayyo qulqullaan gargaaruu keessa qooda qabaadhaa jedha rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuutti maal ta'a cimaa jedha Haduraa Tasalonqee 5:17 kadhannaa keessanitti fufaa malee maal hin godhinaa jedha hin dhiisinaa jedha ama baay'een keessan akka ijoolleeti lolli keessan har'an kaatu borimmoo dhiiftu iftaanin kaatu iftaan immoo dhiiftu itti fuftanii maa moo'icha dhabdu beektu itti fuftanii moo'icha maa dhabdu namoonni baay'een keessan gidduutti maasiin keessa dhaabata gidduutti dhaabdu lolli keessan dhugaadhaan yeroo isin addaan kuttan diinni bakka argata iddoo argata isin mo'ata as qabarka mirgaa golgamee gara keetti kan fiigu dukkana uffatee gara keetti kan fiigu maqaa Kiristoos Iyesuusin afurri qulqulluu irratti mirga siifaalaa torraa kaas qulqulluu mirga siifaalaa torraa kaas mirga siifaalaa torraa kaas mee afuura waaqayyoo jedhaayyaa sin barbaadayidha narra kootu jedhaayyaa warra amantanii simattan si keessaa haadhoo ganama kanaa kaas si keessaa haafiniin warraa kaase si keessaa dhooyaa torraa kaas na keessaa kan gettan amiin jaalladhaa zibbaa 2016 booddee namoonni baay'een dhaabbatan luminaat keessaati ani dhaabbata isaa keessan waggadhaatiin maal fiddaga qabatanii deemu makiinaa istii waa akkeen allaalaa siin jedhu waa akkoonnaa kennee siin jedhu maal goota gaafichi dhugaan siin jedha qabadhaa ji'a booddee bara fuuldura keenya namoonni baay'een ayidi kaardii waaqa tolfama baatanii deemu kana booddee ji'a booddee bara fuuldura keenya akkuma nama paaspoortii biyya bakkee baatuutti baatanii itti agarsiisu ehee waaqa akkoonnaa kenne bara fuuldura keessanii qabadhaa gaaficha maal gettaga
Otumat ilaaltu jaama si bukkeetti mana xinqulaadha. Maal goota gaadhi? Otumat ilaaltu naafa si bukkeedha utaalee ka'a. Eenyudha waaqa koo godhee siin jedha. Atoo maa itti gaaficha moo hin boossaagaa? Moo harqees kalaatta waan siin jedha. Otoo inni hin gahin ayyaanni si arraa warraa kaas. As kana kan argaa sirraa warraa kaas. Sirraa warraa kaase. Meen arraa muu jedhayyaa. Si bukkeetti jaama baan gakkaa bira mun agarta garagartu booda jaama baan si bukkeetti gaaficha maal goota? Gooftaa gamtaan deebiidhaa duubatti. Har'a kai amanaa. Har'a kai waldaa kiristaanaa. Hidhadhaa ka'a. Yookaan garaamti kee jabaatee dhaabattee illee anoo sagalee waaqayyoo dhaga'eera. Bara booddeetti raajiin sobduun kaati. Dinqii baay'een hojjetti garuu dinqii ishee dinqii miti. Dinqii ishee anaaf birqii miti. Yookaan achi immoo kan koommoo waaqa Eeliyaasidha. Ani immoo sumaan naafesseera jettaane. Isheen naafan diriirsa jecha ati mamaa ittaani beekta sumaan naafesseera jettaane. Hin barbaadda hoolu sirraa warraa kaas. Hoolu sirraa warraa kaas. Isaan jaamaa banneerra siin jedhu ati immoo si jaamseera jettaane. Ayya koo mana hadoo seefaaya asxaa barka mirgaa arraa qabee afuura garaagarummaa laatu. Afuura garaagarummaa laatu. Afuura garaagarummaa laatu. Asxaa barka lamaan afuura garaagarummaa laatu. Oomna bantii waaqarraa gara keetti waameeraan. Waameeraan. As walakkaadhaan nama afuura abidda nan dibanaan jira waaqayyooti. Abidda nan dibane waaqayyooti. Afuura abidda turre waaqa nama kan. Asxaa barka kee lamaan xonqaayii kan afaan qabachiisa. Xonqaayii kan afaan qabachiisa. Jalloota kan afaan qabachiisa. Dhibaartuu ofirra kan teessisu. Ayyaanni waaqayyoo sirraa warraa kaas. Sirraa warraa kaas. Sirraa warraa kaas. Sirraa warraa. Harka lama ol kaasa yaa afuura waaqayyoo gadaayyaa. Si barbaadeera gadaayyaa. Si deebodheera gadaayyaa. Narra kootu gadaayyaa. Warra amantan siniifaa ta'urraa kaas. 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 Amantaa kana booddee otuma isheen ilaaltu otuma isheen miraakilii hojjetu namoota afur akkanaan jedhe waaqayyo afuura amma raagaa jirtu irratti godhana jedha waaqayyo. Isaan afuura isaanii isa dhokkataatiin jaamaa banna jedhu ani immoo karaa isaanii jaamummaan dhaadha waaqayyo. Narratti ta'anii amaneera. Asxaa barka kee lamaan. Mucaa mana kee dibeera. Mucaa mana kee dibeera. Mucaa ilmaa mana kee dibeera. Mucaa dubaraa mana kee dibeera. Obbolaa kee dibeera. Obboleettii kee dibeera. Siin dibeera. Dibata ijaabaas. Dibata ijaabaas. Dibata ijaabaas. Dibata ijaabaas. Sirratti adangala warraa kaas. Harka mirga ol kaasa inni kan koo hin caala gadaayyaa. Waaqni Eeliyaas jedha. Waaqni Musee jedha. Waaqni Abrahaam jedha.